Aappiin duraan nu gargaaraa ture HL kan jedhamu dhiibbaa siyaasa garaagaraatiin biyyoota zeenjiran irraa fagaatee gara biyyoota lebaa sawaatti tajaajila waan eegalee jiruuf isin warri isaan gargaaramuu feetan gara lebaaraa fi sawaa bitachuudha. HL sawaadhaa fi lebaaraa ammaaf ni dalaga. Kanaafuu itti fayyadamu. Appilikeeshiniin akkalee gara keessatti namayyuu yaada garaagaraa qaba. Kanaafuu komentii jalatti ogguun laalu gariin nuuf dalagee gariin immoo waa xiqqoo dalaga gariin immoo hin dalagne kan waan garaagaraa kijibaa maal jee barreessullee hedduu jira. Hordoftoota iyyaa har'a app kana dalagu tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Kanaafuu hamma xumura sagantaa kanaatti yooniif hordoftan irraa fayyadamtan kan isinii dalagee akkuma dalagee ta'e kan isinii hin dalagin itti yaaluu kakalee dhiftanii har'aa itti yaaluu dandeenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu obboleeyyan tiyyaa warreen amantii garaagaraa hordoftan hundi keessanuu akkam nagaa qabdu isiniin jechaadha. Warreen gara manaa gadaa ooluudhaaf dhuftan warreen amma dura subscribe like fi share naa godhaa na jajjabeessaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaadha. Warreen ammoo ammaan tana hulii dhufaa jirtan akkuma warri isinii duraa naa godhaa jirutti akka gootan abdiidhaan qabu. Obboleewwan kiyya garuu immoo komentii jalatti waa'ee arrabaatii fi arrabaan duroomuu osoo hin taane sammuudhaan osoo duroomne irra wayya ture. Arraba keenya gabaabsinee sammuu keenya bal'ifnee hayaannuun dhaamsa kooti. Kanaafuu amma gara barnootaatti haa. Mobaayilii hoo warra jiruuf mobaayiliin ni dalaydee madura appilikeeshinii lamaan kun ni dalaysiisa innis Peacebone Proodhaa fi BDVPN ni khayyamu kana ni gargatan jedhi yaada isaan kun lamaan ni dalaysiisan amma isarratti yooni fudhawnees inni kanuma bakka jalqabiyyuu kana yooni fudhawte itti fufee ni dalaysiisa jabaa akka HTML ammoo hin jiru akkas ni hubatan jedhi mee amma ammoo kuni settingin isaa gabaabaadha asmaratti irra dhawwana malee waan biraa waan hin jirreef mee BD seenne BD namoota irratti akka dalagu waliin ilaallu amma BD gabbuufachuu keessan ni beektan amma asirratti serveriin asirratti 8 duratti immoo serveriin asirratti takkaffaa faara dalagu waan ta'eef serverii 8 faara haatanii serverii 8 faan kunoo kana ni argitanii erga asirra kaannee booda ammoo kan erga update ta'ee booda mobaayilii Free news to hayyuu kanatti dalaga waan ta'eef isin asirratti dhawattanii asirra kaayattan. Kana amma duraan ammoo waan kanarratti dalaga waan ta'eef amma tiyuu kanarratti yoo nufi kaayattan ni dalaga. Akkamitti dalaga kan jedhu waliin ilaalu. Mee osoo waliin hin ilaalle duratti amma shabakaan kiyya yookaan daataan kiyya dhaabbata miti amma istaartiyya dalagee hin jiru waan ta'eef mee yuutuubii seennee YouTube naaf dalagamoo hin dalagu waliin haa ilaallu. YouTubein kana akkuma argaa jirtan YouTubein hin dalagu. Maaliif hin dalagine? Amma daataan kiyya cufaadha yooni faqa jettanillee taate banaa akka ta'e inni argitanii amma banaan akkasuma illee mobaayiliin tokkoffaarra jira waan ta'eef mobaayilii tokkoffaa zen lamaffaarra jira. Kana amma laaltanii isin amanuu ni dandeessa yookaan amanuu dhabuu ni dandeessa waan ta'eef ammallee hin dandeenye YouTube. Haa gara dubbaatti deebinee appilikeeshina keessatti haa deebinu. Appilikeeshina keessatti oguu deebinu amma istaartii goonee ni dalagamoo hin dalagu kan jedhamu haa laallu. Kunu amma akkuma argaa jirtan hordoftoota kiyyaa akka dalagaa jiru argitan amma mee akka duraan isaaniitti YouTubein ni dalagamoo hin dalagu kan jiru irra deebinee haa laallu. Amma YouTubein kan duraan didee amma akka dalagu ni argitan jechuudha. Fakkeenyaaf amma mucayyoon tun liivii jirti haa jennu liivii isii tana ni dalagamoo. Baduuftaata ammoo warreen isaa dheeraadha sababa ta'eef dhaqi bareechina dammarii. Kanaafuu akka inni dalagu hordoftoota kiyya ni argitan jechuudha. Warri isin galee duraan jiru akkuma isinii galatti ta'ee TikTokis akka dalagu ni argitan.
warreen duraanuu ni qabna hayyatan taate warreen duraan qabdan osoo hin ta'in obboleewwan keenya warreen ammoo komentii jala barreessee nagaafatu saniifiin deebii waan kana godhe. Hordoftoota kiyyaa warreen ammoo zeen isiniif dalaguu dide yoo sanirratti isiniif dalaguu dide appilikeeshinii biraallee ni jira. Kan biraa hammaan qabadhee isiniif dhiyaaddutti nagayaan naaf turaa viidiyoo kana hamma xumuraatti dhageeffachuudhaan like, share fi subscribe godhuu hin dagatinaan dhaamsa kooti. Kanaafuu hundi keessanuu galatooma nagaya.